namoota 5 kan taasifateedha gaa'ela jechuudha. Bifa bareeda ture jechuudha. Baay'ee bareeda ture. Dhugaa sagantaa addaatu ture mana kiristaanaatti obboleessa keenya Efreem, obboleessa keenya Daaqon Girma, obboleessa keenya Daaqon Istifaanos fi obboleessa keenya Daaqon Yaareed. Isaan sirriitti naa galatoomanii dhugaa dubbatu. Inni adda ta'e qalkidaan dhugaa dubbanne guyyaa sana argitee miidiyaa. Maaret guyyaa gaa'ela keenya sana miidiyaa namoonni baay'een jechuudha. Gammachuu keenyaaf sheer gochaa tura. Dhugaa kana namoonni baay'een poosti gochaa tura. Waan sirriifu immoo namoota hin beekne fa'a. Dhugaadha. Miti namoota isaan amma bifa garaagaraatiin nu gargaara turan dhugaa waaqa dubbachuu. Garuu masumaan ijoolleen irratti hin argamne sin komannee jirra jechuudha miti. Baay'ee komannee. Baay'ee komannee jirra kana godhamu. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftoonni chaanaalii Urjii Tawaahidoo marti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessan akkam turtan nuti nagaa keenya Waaqayyoof galannaa ta'u. Egaa akkuma beekamu yeroo darbe YouTube hojjennee hin beeknu jechuudha dhugaa dubbachuu fi inni sababiin isaa kan na cinaatti argitan haadha manaa koo Qalkidaan gaa'ela keenya ture jechuudha. Sababni saniifidha yeroo dheeraa kan hin hojjenne jechuudha. Kanaaf hundumti keessan iyyuu arramoo qophii addaa haadha manaa koo waliin siniif qabadhee jira. Kanaaf hundumti keessan iyyuu viidiyoo kana akkuma ilaaltanii koppiliink sheer ijoollee kaaniif jechuudha akka nuuf gootan maqaa Waaqayyootiin asumaan isin gaafanna. Haadha manaa koo Qalkidaan Fiqaadu baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdan. Egaa guyyaa jalqabaati intarviiyuun haadha manaa koo waliin taasisu jechuudha. Kanaaf wantoota tokko gaa'ela keenya irratti guyyaa gaa'ela keenya wantoota mudatee fi akkasumas immoo namoota galateeffachuu qabnu ni jira gati ta'ee fi sababbii sanaaf immoo guyyaa har'aa sin biratti argamne jirra. Sinis immoo akka nu yaadan abdii qabna. Dhugaa dubbachuuf maaliif sinirraa bubbollee jirra. Duraan poodkaastiidhaan dhufaa turre namoota baay'ee intarviiyuu gochaa turre. Garuu immoo isa sanaa amma adda kun jechuudha. Sababbiin isaa gaa'eluma kana jechuudha. Kana booda immoo itti fufa. Akka fedhaa fayyama Waaqayyooti. Kanaaf hundumti keessan iyyuu amma sirra deebiidhaan isinitti himaa viidiyoo keenya kana sheer gochuu hin dagatina akkasumas immoo koppiliink warroonni immoo mana kanaaf Urjii Tawaahidoo miidiyaa kana sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib godhaa sinin jedha jechuudha obboleewwan keenya. Haadha manaa koo mee gaa'elli akkam ture? Bareedaa ture. Bareeda ture. Egaa dhugaa dubbachuu fi gaa'ela keenya kan taasifanne torbee 3 dura jechuudha. Mana amantaa Bishooftuu Qulqulleettii Dubaroo Maariyaamittidha kan taasifanne. Bifa bareedaa ta'een goolabamee jira akka fedhaa fayyama Waaqayyootti. Gaa'elannis akka nuti yaadnu ol ta'ee jira miti. Dhugaa dubbachuu fi akka nuti yaadnu ol ta'e miti. Haala gaarii ture. Haala gaariidhaan darbe jechuudha akka fedhaa fayyama Waaqayyootti. Innaa namoonni baay'een immoo yeroo darbee maaliif shaffantee maaliin warroonni jedhan jiru. Mi'a akkamittiin argitan haadha manaa koo? Maaliif duraan shaffanaatiin gadhiise ture. Innaa isa sana mul'istu namoonni baay'een jechuudha koomentii FB'dhaan mul'istu jechaa turan jechuudha. Innaa mul'iseen jira akkamiin koomentii asumaan koomentiitti nu kennaan siniin jedha hordoftoota keenya. Innaa dhugaa dubbachuu fi gaa'elli keenya bareeda ture mi? Baay'ee bareeda ture. Mana amantaattis akka itti taasifanneen sagantaanis jechuudha guyyaa sana waan nama dhibu. Namoota 5 gaa'ela mana kiristaanaatiin kan taasifate. Mana kiristaanaa tokkittiitti jechuudha. Yookaas immoo bakka nuti mana kiristaanaa gaa'ela taasifannetti namoota 5 kan taasifatedha gaa'ela jechuudha. Bifa bareeda ture jechuudha. Baay'ee bareeda ture. Dhugaa sagantaa addaatu ture. Mana kiristaanaatti warabiin ture. Akkasuma faarfannaan garaagaraa ture. Akkasuma immoo obboleewwan keenya hedduun irratti argaman jiru jechuudha. Garuu masumaan ijoolleen irratti hin argamne sin komannee jirra jechuudha miti. Baay'ee komannee. Baay'ee komannee jirra kana booda immoo akka kiristinnaa irratti. Jalqaba sargiidha. Gaa'elli erga jalqabamee boodattidha. Kiristinnaa irratti immoo akka dhuftani abdii qabna jechuudha obboleewwan keenya. Kanaaf egaa gaa'elli mana kiristaanaa haala saniin ture bifa bareedaadhaan immoo gadi baane jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen baay'een ispoonsara nu ta'uudhaan nu deeggaruudhaan nu faana ta'anii jiru jechuudha.
baay'een jechuudha dhugaa waaqa dubbachuu fi kanaan kan kaasu muraasadha. Maaliif namoota baay'eedha gatii ta'eef guyyaa sana gatii kan nutti kaffalan keessattuu mizoolii keenya fudhachuu dandeenya. Isaan baay'ee galateeffanna dhugaa waaqa miti. Baay'ee tokko galateeffanna. Inni biraa immoo guyyaa sana halkan kaasee sa'aatii 9 kaasee ijoolleen waliin turan jiran. Kaameramaanii fudhachuu dandeenya. Obboleessa keenya Fiqaaduu. Obboleessa keenya Akiliiluu fudhachuu dandeenya. Isaan amma bifa garaagaraatiin nu gargaara turan dhugaa waaqa dubbachuuf. Innaa galatamuu qabanii nuuf galateeffadhaa isiniin jenna. Eebbifamaa isiniin jenna. Qarshii tokko malee tola nuuf hojjechaa turanii. Asumaan Mikii Kiraaras eebbifame jennaani maaliif dikoorii kana fakkaatu mana kiristaanaa keenyatti osoo hin taane bakka sagantaa qopheessinetti nuuf dhiyeessee jira miti. Kanaaf innis immoo yaa galatamu dhuguma dubbachuuf bakka guutumaan guututti mana kiristaanaatti erga baaneen boodatti namoonni baay'een jechuudha. Fakkeenyaaf Addisuu namni jedhama Addisuu Waldee baqaami galateeffadha jechuudha dhugaa waaqa dubbachuu fi makiinaa ofii isaatii halkanii kaasee halkan sa'aatii 9 kaasee akkasitti nu tajaajilaa ture. Innis baay'ee galatoomuu dhugaa nama guddaadha. Na galatoomi jennaan jechuudha dhugaa dubbachuuf. Haala saniin duree mana kiristaanaatti erga baaneen boodatti magaalaa Bishooftuu keessa nannaa turre baay'ee nannaa turre miti. Faarfattoota baay'eetu argame hedduu jechuudha. Ijoolleen Adaamarraa dhufan jiru. Firiin fa'aa fudhachuu dandeenya. Faarfataa Firii, faarfataa Darajjee fudhachuu dandeenya. Ijoolleen akkasii dhugaa eebbifamaa isiniin jenna. Baay'ee galatooma isiniin jenna. Gammachuu keenya irratti argamtanii gammachuu keenya kan qoddatan dhugumatti guddaa galatooma isiniin jenna obboleewwan keenya. Waaqayyoon sina eebbisu jenna. Isatti aansee gaammoo mana kiristaanaatti erga xumurreen booda gara mana keenya dhufnee mire. Gara mana keenyatti immoo wanta addaatu ta'e. Wanta addaatu ta'e yoo isiniin jedhu namni hin baay'ate jechuudha agar malee jechuudha. Qophiin bakki itti qophaa'etti baay'ee tokko namni baay'achaa ture. Baay'ee nama gammachiisas ture miti. Dhugaa waaqa dubbachuu fi bifa ajaa'iba ta'een dhufnee mana kiristaanaatti yoo dhufnee ol seennu asitti ajaa'iba bakka qabaabaliin yookaas immoo akki itti nu simatan. Akki itti nu simatan baay'ee tokko bareeda ture. Sana boodadha ka dhugaa dubbachuu fi wantoonni taasifamne sana boodadha jechuudha. Baay'ee kan nama ajaa'ibu faarfannoota eebba abbootaa akkasuma eebba lubootaa inni suni viidiyoodhaan kan deeggaramedha. Maaliif viidiyoon obboleessi keenya faarfataa Fiqaaduun nuuf qaraxa jira innis immoo nuuf laata. Isa bira abdii qabna akka nuuf laatu. Kanaaf sagantaan haala saniin bareeda ture. Wantoonni galateeffamuu qaban keessa tokko inni adda ta'e qalqidaan dhugaa dubbanne guyyaa sana argitee miidiyaa. Maaliif guyyaa gaa'ela keenya sana miidiyaa namoonni baay'een jechuudha gammachuu keenyaaf sheer gochaa tura. Dhugaa waaqa namoonni baay'een poosti gochaa tura. Waan sirriifu immoo namoota nu hin beekne fa'a. Miti namoota gara keetinis ta'u gara kiyyaanis namoota nu beekanii poosti godhan. Isa caala immoo namoonni nu hin beeknes poosti gochaa turan jechuudha gammachuu keenya qoddachaa turan. Kanaafuu isaanis yaa galatoomanii eebbifamaa jennaan yeroo hunda caalaa isin hordoftoonni keenya dhugaa waaqaan isiniin jedha hordoftoonni Orjii Tawaahidoo hundumti keessaniyyuu nuuf kabajama nuuf galatoomaa isiniin jenna bifa garaagaraatiin nu cinaa dhaabbattanii poosti gochaa turtan gama FB'tiin gama TikTok'tiin akkasumas immoo gama Imo'tiin gama YouTube'tiin illee namoonni poosti godhan jiru kanaaf eebbifamaa isiniin jedha obboleewwan keenya hunduma keessan walitti qabe jechuudha. Isatti aansee immoo namoonni muraasni galateeffachuu qabnu jira. Mijale namoonni muraasni galateeffachuu qabnu jira jalqaba irratti warroota miizotaati. Obboleessa keenya Ifreem, obboleessa keenya Daaqoon Girma, obboleessa keenya Daaqoon Istifaanos fi obboleessa keenya Daaqoon Yaareed. Isaan sirriitti naa galatoomanii dhugaa dubbachuu fi Waaqayyoon isaan eebbisu akkuma nu cinaa dhaabbatanii nutis immoo nama isaan cinaa dhaabbatu. Warroota hin fuunee fi nama gaa'ela isaanii taasisu garuu hunduu fuudhanatti fakkaata. Keenya hunduu fuudhanii jiru baay'ee. Miizooliin keenya hundi isaaniitu fuudhanii jiru. Kiristinnaa isaaniitiin nu nagaa ol jenna malee. Isaanis yaa galatooman jenna dhugaa waaqa. Inni biraa immoo obboleettii keenya yoo dhugaa dubbanne guyyaa sana sagantaa asitti yoo qindeesse obboleewwan keenya faarfataa Tamasgeenii akkasuma immoo obboleessa keenya Akiliiluun guddaa galateeffachuu qabu. Maaliif Muntaarboo guutuusaa kaffaltiin ala tajaajila isaa guutuu kan nuuf dhiyeesseessaadha jechuudha dhugaa waaqa.
kaffaltii tokko illee osoo hin kaffalin akkasumatti obboleessa koo si deeggaruun qaba si cinaa dhaabbachuun qaba jedhee akkasitti nu deeggaraa ture guyyaa sana. Obboleessi keenya wandee masiinqoontis eebbifame obboleessa keenya kiraaristiinis eebbifame waaqayyoon si eebbisu jenna. Bifa ajaa'ibaatiin gaa'illi keenya akkasitti xumurame jechuudha. Mee gammadanii isin jedha. Gama online isinis immoo erga gaa'illi keenya taasifameen boodatti namoonni baay'een nu simatanii jiru miti. Fakkeenyaaf amma waldaa maaramii fudhachuu dandeenya. Yaa waldaa maaramii qaaxillaarra dhugaa jecha isiniif hin qabu. Isuma dhugaa waaqaa dubbachuuf jecha isiniif hin qabna isin. Maaliif gammachuun keenya gammachuu keessan jettanii akkasittiin bakka sirriitti maalidha yaadanis maallaqaanis wantoota garaagaraatiin nu cinaa dhaabbachaa turtanii dhugaa eebbifama waaqayyoon sinaa eebbisu inni biraa dabalatee immoo waldaa abbaa keenya qulqulluu baala waldii isinillee galatoomaayi maaliif forfaayilii jijjiirratanii qophii nu qopheessitanii akkasittiin sagantaa keenya dabarsuu keessanitti dhugaa guddaa nuuf eebbifamaa isiniin jenna waaqayyoon sinaa eebbisu kanuma caalaa isiniin jenna obboleewwan keenya yaada yoo qabaatte Miikaal Kidaan kophaa koo naasaa ture. Yaada adda ta'e hin qabu warreen nu deeggaraatii turtanii bifoota garaagaraatiin baay'ee galatoomaa eebbifamaa isiniin jechuun jaalladha waaqayyoon sinaa eebbisu. Eshi eebbifame dhugaa waaqayyoon sinaa eebbisu hordoftoonni keenya hundumti keessan eebbifama sagantaa keenya torbeen dhiyaachaa ture immoo poodkaastii itti fufna jechuudha waaqayyoon nu gargaaruuti samoona kana booda yookaas immoo gaa'illi tokko namoonni mushurraan guyyaa 40 fi hin deddeemu mul'atu jedhama sababni sanaaf afaan fagaan sana booda immoo walitti hin deebina jechuudha. Ammasitti immoo hundumti keessa yuutuubii keenya sabiskiraayib sheer gochuu hin dagatinaa siin jenna eebbifama waaqayyoon sinaa eebbisu.